maqaan isaanii macaaficha keessatti caafame garuu humna diinni darbatu jalaa ni ba'u, rakkoo diinaan dhufu jalaa ni ba'u, jawwicha jalaa ni oolu, du'a jalaa ni ba'u, rakkina jalaa ni ba'u jedhee dubbata. Sabni maqaan isaanii barraa'e suni eenyu? Elaa dhoko. Yeroo tokko maqaan afuurawaa yookiin maqaan Kiristinnaa sitti kenname waanuma salphaatti sitti kenname sitti fakkaataa miti. Maqaan kee caafameera kitaaba qulqulluu irratti. warri maqaan isaanii kitaaba qulqulluu irratti caafame Mikaa'el yoo siin jedhan walatta Mikaa'el hayla Mikaa'el yoo jette Mikaa'eliin kitaaba qulqulluu irra jira. Walatta Maariyaam iita Maariyaam yoo jette Maariyaamiin kitaaba qulqulluu irra jirti. Walatta Sillaasee Gabra Sillaasee Walda Sillaasee yoo jette Sillaasee mataa isaatti uumaa keenya. Walatta Madiin Gabra Madiin Askaala Maariyaam maqaan Kiristinnaa si ba'u hundi du'a hamaa sitti dhufu jala maqasi baasuudha malee hodhu jedhamee sitti kenname kan sirraa fuudhamu miti. Manni kiristaanaa keenya maqaa hafuuraa si kennuushi du'a jalaa si oolchuufi. Du'a jalaa si oolchuuf, rakkoo jalaa si oolchuuf, baduu jalaa si oolchuuf warra maqaan isaanii hin caafamin warra booji'amuu goluu seexanaa fudhatan jalaa ati adda baatee mucummaa Waaqayyoo argachuun kee maqaa bara baraa kan qulqullootaaf ba'eef ergamootaaf ba'e akka ati argattuufidha malee calliseetumaafi miti. Kanaaf yaa haadhoo koo maqaan sii kenname sun maqaa kabajaati. Maqaa mootummaa Waaqayyoof si qopheessudha. Ela sabni kee warri maqaan isaanii sabni kee jedhe laali. Sabni kee jedhe malee ergamoota hin jenne. Sabni kee warri maqaan isaanii macaaficha keessatti caafame garuu adduma addaan isa jalaa ni ba'u. Maal jalaa? Diina jalaa. Rakkinichi erga sabni jiraachuutti ka'ee jalqabee hamma bara sanaatti argame kan hin beekne ni ta'a jedha. Maaltu rakkinichi, dhiphinichi, qormaatichi wanti ta'e sun hundumtu lafti uumamtee aga har'aa ta'ee kan hin beeknetu ta'a jechuusaati. Garuu warri maqaan isaanii sabni kee maqaan isaanii uummanni kee maqaan isaanii kitaaba kee qulqulluu irratti barraa'e du'a jalaa ni oola jedha. Ati kanaafuu barroofteetta galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u du'a jalaa baateetta. Galanni Waaqaaf haa ta'u Waaqa jaallatee maqaa gaarii sii kenne kanaaf ati jaallattee miti kan naqxe isa si jaallate malee. Du'a jalaa baateetta ati. Rakkina jalaa baateetta ati. Dhiphina jalaa baateetta ati. Qormaata jalaa baateetta ati. Mootummaa Waaqayyoof qophoofteetta. Maaliif? Maqaan kee kitaaba qulqulluu irratti barraa'eera. ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምሰጠው ዝም ብሎ አይደለም። ፈተና በበዛበት ዓለም ከተፈጠረው ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ታይቶ የማይታወቅ ፈተና፣ ታይቶ የማይታወቅ ስህደት፣ ታይቶ የማይታወቅ ኃጢአት እየተሰራ በነበረበት ሰዓት ታይቶ የማይታወቅ ኃጢአት ቢካሄድም እንኳን አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉ ህዝቦች ከዚህ ሁሉ ፈተና ይድናሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ክርስትና ዝም ብሎ አይደለም የምሰጠው። ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ ስትሰጥ በአባቶች ስናገኘው ዝም ብሎ አይደለም። ዝም ብሎ አይደለም። ለምህረት ለይቅርታ ከሞት ወደ ህይወት ለመምጣት ካለመኖር ወደ መኖር ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ከሲኦል ወደ ገነት ለመምጣት ስመ ክርስትና አገንተን አለኛ። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ለድንግል ማርያም ልጅ ይሁን። እሱ ነው መርጦ ስመ ክርስትና ይሰጠን፣ እኛ መርጠን አይደለንም። ስማቸው ያልተጻፉ ብዙዎች አሉ። ዛሬ ስማቸው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉትን ለማቆሸሽ የተነሱ ክርስቶስን የምትሰብክ ዓለምን የምትንቅ ክርስቶስን የምታስተምር ዓለምን ንቁ የምትል ተዋሂዶን ለማጥፋት ስማቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ኃጢአት የሌለባቸው በደል የሌለባቸው በደል ለማምሰል ሆነ ብሎ እንደተነሱ እናውቃለን። ሚቤክና
har'a warra maqaan isaanii kitaaba irratti barraa'e hadheessuudhaaf, balleessuudhaaf, gatuudhaaf, darbachuudhaaf warri kee dhaloonni bal'aan baay'eedha. Nu garuu Kiristoos isa fannifame ilma Waaqaa Abbaa ilma dubaroo Maariyaamii jaalalli isaa oolmaan isaa nu galee fannoo irratti dhiigni isaa dhangala'uun dhiiga isaatiin immoo deebinee maqaa hafuuraa argannee jiraachuun keenya gatii guddaadha. Kanaaf immoo gaafa nu argu ijji isaanii kan diimatu baay'eedha. Har'a naxalaa uffannee gaafa as teenyu kan ijji isaa diimatu, kan gurri isaa dhukkubu, kan sammuun isaa cannaqamu, kan dhaabaaf teessuma wallaalee akka labooba ibiddaa olii gadi gagabagabu baay'eetu jira. Dhugumadha. Kiristaanummaan keenya nama baay'ee gubeera. Lallabuun nuti Kiristoos lallabu nama baay'ee gubeera. Nuti ergamoota waammachuun keenya nama baay'ee gubeera. Nuti qulqulloota waammachuun keenya nama baay'ee gubeera. Nuti taabota Waaqayyoo qabaachuun keenya nama baay'ee gubeera. Sababbiin isaas warra maqaan isaanii kitaaba irratti barraa'e hari'achuuf kan ka'e diinichi waan jiruuf, wanta jiruuf ዘንዶ ስለዚህ ነው የሚቆጣው። ዘንዶ እየተቆጣ ይገኛል። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ እንደምናገኘው ሙለተ ዮሐንስ በቆና ኩዳ ለመረታ አካ አርገኑ ሰና ጀዊች ሎላ ጅራራ ለምንድን ነው የሚቆጣው? ጀዊው ማፍቶ ለነ ጀዊች ማብሎ ዘንዶ ለምን ይቆጣል? ምክንያቱስ ምንድነው? ማሊ ቢጆሎል ጀዌ አኒ ቤክቱ ጀዌ ሎሉንሳ ሰበብ ሙአተሜፊ የተሸነፈ ሰው ባህሪው ይቆጣል። ሜና ወሎ ሊላላ ነው መሬባሜ akkanae na fudhattee baddaa'e isaa ol na jiraachis taa'e makiinaa keessa si kaa'een hamma yoomitti jiraatte makiinaan si obsiseen akka barbaaddetti baasee si galcheessi jiraachisa hiika abbaa manaa keedheen tole jette ishiinis banii kagalee jette innaanni galee waan nyaatamu edeen iddoo barbaadde nyaaddotti nyaaratti guguruu jammarte kana booda wal loluun dhufe walii kuudhaaf gaama ishiin karoora sababa barbaaddi karaa ittiin adda adda ba'an nan hiikama jetteen kana nan hiiki bakka baadee maalla dhibee anis hin miine gali jedheen minarraadeen achi booddee deemi gaafa inni jedhuuni ishiinis kana barbaadde mitire jaarsa lakkaawwannaatte jaarsa biyyaa laala amma dubbisnitti hima jaarsa biyyaa lakkaawwanna jaarsa biyyaa lakkaawwadhu jettiin isaan inni jaarsa biyyaa lakkaawwadha ishiinis lakkaawwadhu isa si fudheen badadheen lakkaawwatte ishiin immoo jaarsa biyyaa goote laala amma dubbishi laala jaarsa biyyaa goote isa si fudheen badadhee lakkaawwatte ishiin immoo dhufe jaarsi hundumtaa siin ta'ani amma egaa isaan lamaan irraa siqaniitu murtaa mitire dubbichi warra jaarsaatu murteessa mitire inni maal godhaa qabeenya isa ciccimaa inni ittiin qabeenya ishii fudhachuufi malee waan qabu qabeenya ishii saamuufi malee isa qabeenya ciccimaa gara ishiitti baasa inni ishiin haa fudhattu manas ishiin haa fudhattu dubartiidha inni bahee waan godhachuu danda'edha horii si jiranis ishiin haa fudhattu dubartiidha inni bahee waa godhuu danda'edha qabeenya mulu gara isaatti sararame muluunsa gara ishiitti gaafa dhufu inni mtuun jiru qabeenya amma gaaf kaanii kuni ta'ee qabeenyi hundumtuu hirmamee
kan shii bakka kan gara shiitti murtaa'e muluun murtaa'e inni waanuma xiqqoo argate haa ta'u rakkoon qaban hojjedheen fidadhee qulqulluma isaa taa'e inni achootuma isaan kana haasaanu qabeenya hirmame gaa xumuree mallatteessaa waliitti gargar ba'uuf jaarsi gaa gidduudhaan bara qabeenya addaan baasee mana gurguranii maal godhanii gargar baasuuf ammachi kana dura namni akka kanatti inni gargar hiiksise wa'ii achiin darbuuf deema inni tokko keessa jaarsummaa keessa alatti bayala dhaabbata maala si hojjetta yaa namannaan akkatti kun warra abbaa beelutu wal loleetanii kun warra qabeenya addaan qoonneefitu isaan biran jiranna eenyu isaanis ta'edhanitti itti goru isaanitti gaafa itti goranu namicha kana ani badee anaaf yaada manaa koo kana dura akkana nu gooteetudha nuti sirratti barree deebinee araaramne jara kana saddadda baasuu dhufte jedhe namicha sana rukuchaadhaan hundi isaaniitti yaa'ii dabaddabi namicha sana achi ari'an nus akka kanatti walirratti naqqa'uu dadhabne isa gargar nu diiguu dhufu isa gargar nu baasuu dhufu isa gargar nu qooduu dhufu maaliif dhaabbadhu jechuun dadhabne bakka እኛ የእውነት መምህርና የዓለሙ መምህር ለይተን ማወቅ አቅቶናል የቤተ ክርስቲያን መምህርና የሚዲያ መምህር አቅተን መለያት አቅቶናል የቤተ ክርስቲያን ስጋውና ደሙ ተቀባይ በስጋውና በደሙ የሚመላለስና የዓለማዊው ምግብ ነፍተው እንደፈለገ የሚያወራውን መለያት አቅቶናል ይሄ ነው ቤተ ክርስቲያን ያጋጠማት ችግር መረ ክርስቲያና ከሙደት ኢሳካናዳ ama sagalee waaqayyo dhiiga waaqayyo foon waaqayyo fudhate dhugaa jiru gadi baasuu fi qaama qabeenya alaatiin foonsaa coomasaa murate hammeenya jiru gadi baasu gargar baasu wallaalle bakka dhiigni waaqayyo macheem olis kaadhu gadis kaadhu dhiigni waaqayyo hamaatti sinoof hamaa sin dubbisu hamaa keessa sin galchu namni dhiiga waaqayyo foon waaqayyo fudhate ibiddi waaqummaa sun narra jiraadhaan sodaata inni kan garuu barbaade bayaasaa akka barbaade bula yaana mana maaf qorroo wujibata diga waaqayyo foo waaqayyoot maaf dhufu jibata otoo atti mar foon koo mo'achuu danda'u sin jira waan dabramtu sin injiru foon koo mo'achuu danda'u sin jira namni foon isaa mo'achuu dandeenye moo addunyaa mo'achuu danda'u dhaloonni akka kanatti karaarraa badee jira jechuudha egaa isaa deemnu gara barumsa keenyaatti warra maqaan isaanii barraa'e jedhe miti deebi'iiti jawwichaa fi ergamoonni wallolan jedhe miti warri wallolan sura keessatti jawwichi ergamoota mo'achuu dandeenye ergamoota isa mo'ate asirrattis immoo saba maqaan isaanii barraa'e sana bilisanii baasuu jedha warri obbaafatan gara lafaa keessa rafan keessas baay'een dammaqanii kan jireenya barabaraaf kaanis yelloo jibbisiisaa barabaraaf ni ka'u warri jireenya isaanii muggatanii lafa keessatti gadi badanii jechuun addunyaatti warri badanii jechuudha lafa keessa jechuun lafa keessa gaseenu miti lafa keessa gaseenu miti lafa keessa gadi seenu jechuun addunyaa kanatti warra badanii jedha warri ogummaadhaan nama ogeessaan akka ifa bantii waaqaa warra namootni baay'een gara qajeelaniitti deebisanis akka urjoota yeroo hundumaaf barabaraan calaqqisaniif warra ogummaadhaan dandeettii isaaniitiin beekumsa isaaniitiin kan waaqayyo isaaniif kenneen warra gara gaarummaatti fidan akkuma biiftuun iftee addunyaa kanaaf ifa kennitu isaanis fuundura bu'anii adda dura bu'anii ifa ta'anii fi gara ifaatti warra fidan sana warri dhufan suni maal ta'u jedhe akka urjiinii calaqqisuni ifu kanaaf kiristaanota gara gaarummaatti wal fiduudhaaf aadamaan egaa guyyaa har'aa kana ሚካኤል gaafa jennu የሚካኤል ስም ሲነሳ ብዙ ሰው አንገቱ የሚዞር አለ አይኑ በርበሬ ይመስላል የሚካኤል ስም ሲነሳ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ መቼም ደስተኛ አይደለም የሚካኤል ስም ሲነሳ ለምን እሱን ያባረረ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው ኢሰከንደር በደርገማ ቁልቁሉ ሚካኤል ይደካ መቼም ነምን ነመጅበ ነመንጃለቱ ዱጋሽ ያሶፍና ነምን ሚካኤል እንጃለን ሰይጣን ነምን ሚካኤል እንጃለን ማሊፍ ይወጀደ ሰይጣን ሚካኤል እንጃለን ማሊፍ kan angosa sanarraa safudhate dabadabee gadi sare iyyuu sawante kan isa mo'ate sawante akkuma kitaabni jedhe ergamootan jaallatu seetan ela sittimu seetanni ergamootan jaallatu qulqullootan jaallatu wareegamtootan jaallatu taabota waaqayyoon jaallatu suuraa qulqullootaan jaallatu seetan wantoota ortodoksiin jaallatan kana hundan jaallatu nutin jaalladhe ni gabu jaallatu ኢየሱስ ክርስቶስን ገሩ ኒሰገዳፍ ኡማ ሳቲ በር
أما سيطاني وان ما يسوع كريستوس ينسى كن سيتم فكاتو ينسى كدوا كساتين جري سا كدوا كساتي إنغلتة فتا سوا كسا إنكتا سوا كسا غرو لبيدي فمان كمون garaagarummaa tokko iyyuu hin qaban 100% hin qaban bakka ergamoota taabota waaqayyoo qulqulloota wareegamtoota qulqulleetti dubaroo maatamii warri hin jaallanne karaa isaanii akkattuu mul'ata ifa jira waan haasaan barbaachisu ifa jira eeshi erga akkas jenne guyyaa har'aa kana Afoomiyaa kan jedhamtu dubartii tokko turteedha seenaa Dirsaana Mikaa'el yookiin Raajii Mikaa'elaa guyyaa har'aa irratti Afoomiyaa kan jedhamtu dubartii tokkotu turte. Abbaa manaa ishee immoo Astiraanaaqoos jedhama. Laala. Abbaa manaa isheeti. Afoomiyaa የምትባል ባለቤቷ ደግሞ አስትራናቆስ የሚባል አንድ ግለሰቦች ሰዎች ነበሩ። ግን እግዚአብሔርን በንጽህና የሚያገለግሉ እስቲ በንጽህና እግዚአብሔር የምናገለግልበት እድሜና ጤና ይስጠን። ቁልቁሉማ ዳኒ በረዋቀዮት ገለቴፈተን ከሰ ወሊን ጅራቻ ቱረን ይሄን ጀርኩላማ Abbaa manaa fi haadha manaa garuu dhalaan qaban lachuun isaanii masee dhalli isaan bira hin jiru ilmoon qaban qabeenya hundayyuu qabu garuu gaa turee bulee guyyaa dheeraa qaqqabee akka carraa inni dhukkubsate gaa fooniif lubbuun gargar ba'uun hin haftu waliin jirraami garuu sirrittan baay'ise sa'aatii dheeraan fudhadhe rakkoon qabu ixuu ga'eera hin mugiina hin rafiina warri seete dheerate sumaa miti danda'a egaa ayyaanatii kana beektu mana sargiinaa dhaqan gosti baay'ee amma kana fudhanii wajjin gaggaragaleetu marakkatu kanaaf akkuma jalqaba kaase ani isaanii maan dadhabne xiqqoo ishiin man kanaaf Afoomiyaa sinii fixa amma ishii fixutti bichaana eegaa kanaaf hin dadhabinaati amma ta'e seenaa Mikaa'elaa hirumaa sufna amma gawaa'een Mikaa'elaa dhufeera sirrittaa sufna gadi baasneeti hin sodaatina nuyi Waaqayyo humnaa fi hafuura Hama ittiin tajaajilu nuu kenne malee sodaattu nuu kenne sodaattu miti nuti Kiristoosin dhugaa lallabna Kiristoosin dhugaa dubbanna warri Kiristoosin hin beektani nutu beeka Kiristoosin jedhani warri barri fideen intanaan fa'a maqaa namaan dhufne intanaan fa'a intallaa daadaa gorsiti akka jedhan sana yoo ta'ee dhalatte nun beekna Kiristoosis har'a waa'ee Mikaa'elaa yoonaan haasawu Yesuusin beekan isaa waan isaanii Mikaa'el jechuu dandeessu Mikaa'el ergamaa Waaqayyooti malee waaqa keenya miti garuu kabajni isaaf laatame maqaan isaa barraa'eera waan ta'eef kabaja guddaa si'ol anaa ol maqaa guddaa qaban kanaaf Afoomiyaa dubartii jedhamtu kanaaf abbaa manaa ishii kanatu walumaan jiraatu ilmoon qabanii bara dheeraa turanii ilmoo dhabaniiru warra ilmoo dhabe Waaqayyo ilmoo isaanii faa kennu har'as bara kanas namni ilmoo dhabe baay'eedha maaliifi akkannaa sanaatti illee isaan lama walii galu inni bara kana hin ulfaata ilmoo dhabanii waliin jiraachuun baay'ee ulfaataadha isheen carraa ilma koo balleessee carraan tala koo badee ishiin gaddabisiidha ishiin gaddiin qabdu ilmoon deessu ishiin maqaan biraa jira maal jedhama ammallee miidiyaan ni deesse jedhanii odeessaru gaangeedha ishiin hin deessu maqaa bal'aadha kan isaan kaasan maqaa bal'aa haa ta'u malee isaan kun lamaan walumaan jiraatu ilmoon qabanii otuma jedhanuun yeroo dheeraa booddee dhukkubsatee du'uu ka'a gaafa du'uu ka'u silaa yaadha manaa koo yaa Afoomiyaa Uma wantin sii kenne akka ija kootti itti nalaantu qabeenya waliin horre qabeenya waliin horre walii kennuun jedhama walumaan horre waan ta'eef qabeenya waliin horre waan qabnu waliin horre waan qabnu waliin qabna kanaafuu wanti nuti waliin hundumaa waliin qabna garuu waa tokko sii kennedhe si'ilii qulqulluu Mikaa'elaa hojjechiise isheedhaaf kenne yeroo muraasaa booddee ni du'e lubbuu isaa amaaroodha maal ni du'e naan saddeema lubbuu amaaroodha ni du'e ሞተ ከስዕል ሚካኤል ከሰጠ በኋላ አብሮ እየኖሩ ስዕሉን ሰጥቷታልና እንደምን ንብረቱ ሁሉ አብሮ ስላፈሩ ልዩነት የለውም ግን ስዕሉን አሰርቶ ከሰጠ በኋላ ከቆየ በኋላ ሞተ ዱኤ ነፍሱን ይማር ኤርገ ዱኤ ቦዴ ኢሺኖ ቆይኑ ማቴስ አማ ኢማና አባ መናን ሽሽት ከነ ቀበቴስ የሮ ወሊንጅረኒት ቤላአና ማቤላ ባሰን Eebota nama dheebuu baasan rakkataa nama gargaaran maqaa qulqulloota maqaa ergamaa Mikaa'elaa tiin maqaa qulqulloota maqaa haadha Waaqayyootiin maqaa Waaqayyootiin kan beela kan dheebote dheebuu bishaan qorraa obaasanii maal jedha በጻድቅ ስም
አንድ ቀዝቃዛ ውሃን እንኳን ያጠጣ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል መቃ ቁልቁሉ ተኮቲን ቢሻን ቆራቶ ከነማ ባስከና ቁልቁሉ ሰና አርጋታ ለሚጀሬ ኢሳን ኩኒስ አከከነት ቁልቁልማዳን ሶቹአኒ ሶዳቶ ኮመሌ waaqayyo sana jechetti gochaas turani erga du'ee sinni isheen hin eesne maal jedhe kitaabni barnoota tokko yeroo darbee tokko yaadattu macaafa fakkeenya irratti kan baran yookonnaa 16 gubbaatti baranneer መልካም ሴት ለባላ ዙር ነው ክፉ ሴት ግን ቂንቅን ናት እኔ አይደለም መጽሐፉ ነው ያለው dubartii gaariin abbaa manaasheef gunfoodha isheen hamtuun garuu akka lafee bosboseetiin akka kana yala ta'u nu haawalchu akka lafee bosbosaa ta'u yala nu haawalchu kitaabatu jedha macaafa fakkeenya irratti kanaaf ishiin dubartii gaariidha erga inni du'es imaanaa isaan ganne akka bara kanaatti garuu nulfaata waaqayyo keessa hoo jiraate maleeti isheenoo imaanaa isaa sana qabattee teessi gaaf kaanii seexanni namuma waaqayyo luba waaqayyo fakkaate zana qabrar fata edet hay sabit ayoji seetana bar ufeka eenyu bir afoomiya way ati abamanan ke du'e qabeenya qabda yoo hundumayyuu goote ati amma yoomitti qobaa jiraatta eerumuu qabda malee mee akkamittini jedheetutti gungume lakki hineerumu ana nama miti allaattiin iyyuu kan isaan dura waliin abbamanummaa qaban yoo jiraatte isa biraa du'e kan biraatti hin dhattu ani maafan dhaqa ani namni maafan deema hin deemuun barbaadu nattaaf lakki hirumuu qabda akkamitti ani waaqa biraan ergame waaqan na ergee jedha lakkan neerum waaqni tokkoof jedhe malee tokko lamaaf hin jenne shikana nakafalla tokkoof andela onje andela wala talala tokkoof jedhame tokko sun immoo narraa deeme kan biraa hin barbaadu abbaa manaan ko inni sun yaadannoo sana keessa hin barbaadu nette jiddi achuma ittu taaluudhaaf innaan dikau meega yoo waaqarraa ergamte suuraa qulqulluun abbaa manaan ko naa kenne jira dhaqeetan fidattee naashin achi suuraa qulqulluu Mikaa'ela gajam goote fidee fuuldurasaatti baastu achi bayet naqabi bayet dosana bade galanni fulfinni waaqa qulqulluu Mikaa'ela fa ta'u bayetu bade lala bayet achi bade argitanii guyyaa itti awwaaradamuudha gaafa achi deemu garuu waa tokko haasaa deeme qoyka yoon ani kana booda gaafa sanee Mikaa'ela har'aga deebi'ee dhufee sii gochuu baadhe jedhee lafa dhiitaa deeme guyyaa har'aa kana gabaabbinaan sinittanii masaatii dheeraa guyyaa har'aa kana immoo ergamaa waaqayyo fakkaateet hojii isaa uffateet maaliif hojiin isaa jalqaba ergamaa waaqayyooti waan tureef uffateet ergamaa waaqayyo Mikaa'eluma fakkaateet dhufe afoomiyaa deengaarras ala seetanni ማል ራሱን እየለዋወጠ መላእክት እንኳን እየመሰለ የሚመጣበት ሰዓት ነው እርግማ ፈካቴ ሰይጣን እንጆ በለዘ ኮበለቲ ቆራ አባቴ ማምሩ ፈካተኒ ዋሜ ቆጀተኒና እንኩ መካን እንጅሩ ሰይጣን እርግማ ዋቀዮ ይፈካቴራ እንኳን ነመፎኒ ዲሲ ኡማስ ያደነቅ kuzamu ergama waaqayyo fakkaate Mikaa'ela fakkaate seexanni naadhan nama tutte guddate nama safoon sareeffa ibasa dinnichi kono andi kan kamulla shittawas kammetam namni barna kan nama waalo nama du'e sana yaade miti mata sa yaadeti annami nama tokko bukketti ode kan inni nama waalof nama sana yaade sittin fakkaate natti tira ere fooli tira ere amramidi nama chuna gagana erga waaqayyo san seexana sa hindune kana sa jiraatu kana erga fakkaachuun salphate nama sa kana fakkaachuun ni ulfaata unka maamru አይደለም ጳጳስ ሊመስል ይችላል እኮ አባቴ አይደለም ከዛ ይበለጠ ሊሆን ይችላል እኮ መላእክት ሊሆን ይችላል እኮ ሰይጣን ለምንድን ነው የሚያደንቅ ላላ ክርስቲያኑታ amma kaayonsa akkashin dubartii biraatti heerumtu dubarsa dhiirsa biraatti heerumtu gochuu barbaade endidashin ammas immoo ergama waaqayyo fakkaatee dhufe seetanni achiisa toltu dhiisi waaqarraan ergamee dhufe nama ergamaa qulqulluudha waaqa biraan dhufe uleesaa qabateet
waaqa biraan dhufe ani waaqatu na erge ani ergamaa waaqayyooti waaqni kan biraatti heerumis naan hin jedhu kan biraas fuudhi naan hin jedhu seerka waaqayyoos kana miti tokkoof jedhameera kitaabni qulqulluu kana barreesseera ana abbaa manaa koo malee kan biraas hin beeku itti didde dura ammas immoo waan ishiin jechuudha barbaadde hunda gabaabinaan gaafan sinitti mutti dhiyeessuu gaafa barbaaddu hin fudhu jetteen irrumayyuu mee dhuguma ati waaqa biraa erga dhufte ergamaa waaqayyoo erga taate milikkita wayii maa dhabde meerre ulee keerraa masqalii wayii maa dhabame agartanii hulluun hin marmiruut yennaan maal godha inni immoo dheen ammas itti qoosuu jammare kana duras akkatti na mo'atte har'as na mo'achuudhaaf kaatti jedhite ammas utaalee bakka qoyka suuraan qulqulluu Mikaa'ela gola koo jiraate nashiisa fudhachuu dhabdu ammas ittuu taalee hudhaasoo gigir wayyo nama naasisu hudhaasoo ol fuudhee gigir itti godhe gaafa inni hudhaasoo fidee morma ishiitti gigir godhu ergamaa Mikaa'eliin gaaraa didichaa dhufeetu seefii isaatiin isa immoo qabee asii gadee kaballaadhaan fuudhee seefii isaatiin lafatti isa kukkutee isa dhiiggiiteen ishiidhaan akkana godhi jedhee isa lafatti isa dabale galanni ulfinni waaqayyo haa ta'u wanti barbaade yoo sitti dhufe ergamoonni waaqayyo akkana gochuu danda'u. Sana booda isa qabeet alangaa sibiilaan hidhees iyyisiisee boochise waachise bakka maqaan koo jiru bakka nama maqaa koo waammatu bakka warra nafaana jiraatu bakka warra nafaana deddeebi'u dhaamni luka keetii hin gahin hin dhaqiin jedhee waadaa galchisiifate kanaaf ergamaa Mikaa'elaa sitti waamte taanaan seexanii baay'ibadaarra ergamoota waamte taanaan maqaa waaqayyoo maqaa ergamoota maqaa qulqullootaatiin kan baduuf kanaaf iddoo kana dhaabbatiin jedhanii isa dabaddabe ishees guyyaa ga'umsa ishii gara mootummaa isaatti ol fudhate waaqni qulqulluu Mikaa'elaa hunduma keenya yoo akka nu eegu fedhaaf eeyyama isaanuuf haa ta'u bakka jirtan hundatti humni hamaan isin qabuuf isin nyaachuuf isin cuffachuuf isin butachuuf isin kuffisuuf isin midhuudha gaafa